Gaafa sanan gareen Shukrii Jammaaliin hoogganamu siidaa warroota sanatanyaatiin hoogganamu hundi gombisoon seenaa isaanii yookaan irra deebiin haaromfachuun alaabaa ambaas Itoophiyaa fa'aa buqqisuu gubbaratti argaman. Walliftoota ta'uu danda'a namoota dhuunfaa garaagaraatti ta'uu danda'a sagaleen biraa taate fakkeessuu dandeessu ni jira. والله العظيم على البيت الدكيت البلد أقول محمد حمدان يقولوا والله خربت البلد والله العظيم قرطم نهاية والله العظيم Achumarraahi akkaataan ati keessa guddattee wantoota garaagaraa aadaadhaan wal qabatan aartii kana jechuudha. Bu'uurri waan kanaa bakka sanii jechuudha. Kun raadiyoo Itoophiyaati. Shama harka foonee oduu har'aa isinii mo'annaa Mallasaa Dirribsaa raadiyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo sa'aatii 12 hanga sa'aatii 1tti 7,177 darbaa jiru irratti kan akkasii mo'annaa Mallasaa Dirribsaa. Ya adadi di dadaisa te adano bera baiso heya ya warra jala jiru anduba kanatti dihaadhe tuma maalin godhe beekta namichi Allah yal'anakum wazzat fillah hawla wala quwwata kanatti amma namni kan beeku namatti waan musliikii ilaala kan beekne namarraa waan baratu sirkii ilaala kana dubattu hambisee namni waa baratu bisi dubbata चुप में जाओ स्कूल में काम कर बाद में काम मिलता हो काम कर उस कॉल डेक्टर में मिलता है तो अच्छा लड़की बात मिलता है बाबा ऐसा मत बोलो मैं इसका लड़की बहुत प्यार करेगा हम पर brother what you happy I don't understand what you speak English international for Africans people need to work in loud. You say to helmet not allowed inside and out. I am say to you surah you photo after you come in we office cancel or problem not allowed here. I'm from Nigeria. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbaanitti yeroo kana isiniif dhiyaatu qophii keessummaati. Qophii keenya keessummaatiin kutaa dabre keessatti dargaggoo ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Dargaggoon kun seenaa isaarraa wantoota isa mudatan mudannoolee garaagaraa akkasuma imala baqattummaa isaa biyyarraa kaasee biyyoota garaagaraa akkaataa ittiin deemaa turee fi kana keessatti mudannoolee garaagaraa isa mudatan nuuf qoodee ture. Kutaa kana keessatti dargaggoon kun waan ajaa'ibaa kan dandeettii garaagaraa kennaa isaaf kennamte nu agarsiisa. Akkasuma wantoota nuti sooshaal miidiyaa irratti ittiin beeynu sagalee namaa fakkeessuu irraa jalqabee wantoota biraa kanneen hanga arraa nuti isarratti hin beeyne garaagaraa nutti himuu fi nutti agarsiisuudhaaf arras kutaa lammaffaadhaan qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turan afeerraa teenyatti kabajaati. Tole gaa arras baga deebinee kutaa lammaffaadhaan wal agarre ammallee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee nu kabajjee nuuf argamu keetiif galatoomni siin jaa. Galanni isin bira haa ta'u. Ulfaadhaan galatoomaa isinillee na. Tole kutaa tokkoffaa keessatti gaa maqaa keetii fi bakka dhalootaa akkasuma bakka amma jirtullee nu himtee jirta. Tole gaamee dargaggoo obsaa nama dandeettii garaagaraa qabuu fi taalentii nuti beeknuu fi kan nuti hanga ammaa hin dhagahin illee waan hedduu akka harkaa qabdudha. Kan odeeffannoo qabnu dandeettiilee qabdu tana keessaa haati sooshaal miidiyaa takkaa gara tiiktookiin ittiin beekamtu gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo ittiin fakkeessuudhaan hedduu sooshaal miidiyaa irratti beekna. Guyyoo Waariyoo kana hedduu jaallattamoo maaliif sagalee isaa sadarkaa sanatti fakkeessuudhaaf isaa argatte wanni kun akkamitti dhufe isa kana dinqisiifattaa? Dhugaa dubbachuudhaaf namni Guyyoo Waariyoo inni dinqisiifannee jira jedhee yaadu. Sababni isaas gaazexeessummaa qofaa miti. Gaazexeessummaa biratti kennaa addaa qaba. Taalantii mataa ofii of danda'e qaba. Gaafa oduu dubbisu miidhagsee jecha kolfaa fayyadamee sagalee isaa bareedaa san biratti gaafa dubbisu namni akka waan daa'ima nyaataa jirutti yookaan qura'aana dhageeffataa jirutti jaarsa dargaggeessi waggaa 70 hundi qaxaxaxaxa jee Guyyoo Waariyoo dhageeffata qalbiin isaa jala baddee.
Ay dargaggeessi qabxii haala isaatiin immoo haqa. Kana waan ta'eef nama hedduu dinqisiifadha. Dinqisiifannaa isarraa kan ka'edha malee kan inni gochuu danda'e. Kanaaf dura namoota muraasa wajjin bakka dalagnutti gaafa inni gara miidiyaa kan dhufu 2019 oduun qopheessu kana hin dhaggeeffadhe irraa bahe ijoollee kana keessa mucaan tokko warra Jimmaati sagalee kana ol baaftu malee ilma dhiisinaan jedhe. Ol baaftu malee ilma dhiisinaan jedhee gaafa Hacaaluun du'ee gareen Shukurii Jamaal Londanitti siidaa eenyu Haile Sillaasee taate siidaa sanaan hin beeku siidaa wayii jiisite. Siidaa jiisite alaabaa Itoophiyaa ambaasii Itoophiyaa Jarman UK jiru buufte. Gaafa sanan gareen Shukurii Jamaaliin hoogganamtu siidaa warroota sanattanyaatti hoogganamu hundi gombisoon seenaa isaanii yookaan irra deebiin haaromfachuun alaabaa ambaasii Itoophiyaa fa'aa buqqisuu gubbaratti argaman. Oromoon Hacaaluu Hundeessaa duusaa sababeeffachuun hanga Dumbayyaa halkaniif guyyaa waaccisu gubbaratti argama. Hooggantoonni siyaasaa gurguddoon mana hidhaa guuraman qeerroo nama 200 oltu dhabame jechuun illee waan danda'u gara TikTok irratti gadhiise nama 100 naa ilaalee nama 15 laayikii naa godhe saniin achuma wanni kun daandii deemaa jedhee eegalee hedduu dinqisiifadha jechuu barbaade walumaa galatti. Tole hedduu bareedara guyyoo warii ogaa hedduu takka fakkeessuu akka dandeessu gara TikTok fi gara wantoota adda addaatiin oduu yeroo itti dalagtu ifin beeksisa garaagaraa yeroo itti sagalee isaa fakkeessitee hojjettu hedduu takka si argaa turre mee guyyoo waariyootiin alatti namni takkaahu akka gaazexeessaas tahee walliftoottas ta'uu danda'a namoota dhuunfaa garaagaraattis ta'uu danda'a sagaleen biraa taate fakkeessuu dandeessu ni jira. kun raadiyoo Itoophiyaati. Shama harka foonee oduu har'aa isinii mo'annaa Mallasaa Dirribsaati. Raadiyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo sa'aatii 12 hanga sa'aatii 1tti 777 darbaa jiru irratti kan akkasii mo'annaa Mallasaa Dirribsaati. Karoora guddinaa fi tiraara infoormeeshinii bara 2002 muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawiin hawaasaa fi nageenyummaan isaa gadi qabuudhaan sululli fi misooma akka hojjetamus obbo Mallas Zeenaawiin dhaabanii jiru. Kanaanis wal qabatee hawaasni kabaaf kibba jiru hundinuu nageenya isaatii fi waa'ee dinagdee irratti barnoota cimoo akka qabuus obbo Mallas Zeenaawiin dhaamanii jiru. Oduu har'aa akkasiin mo'annaa Mallasaa Dirribsaati hanga xumura oduu keenyatti nu faana tura. Waaw! Dhugumatti sagalee hedduu takka fakkeessuu dhugumatti dandeettii ajaa'ibaa qabda. Guyyoo waariyoo gaafaati fakkeessuu qofa si beekna. Mallasaa Dirribsallee Mallasaa daran siitu Mallasaa fakkaatee bara. Mallasallee hedduu jaalanna. Durraa beekna warra 90 maaroo keessa beeksisaa raadiyoo irraa nu boobsisaa ture sanii zamana kana inni arginu inni nama dagatamuu qabu miti hedduu jaaladha. Waaw hedduu akka bareedara. Mee sagalee fakkeessuu kana guyyaa keessa argatte immoo wanni kun waanuma ijoollummaa irraa qabdu. Ani durumarraa qabee nama cinqaa ture. Gaafa ijoollee namni kolfaan du'a gaafa na hojjeteen maali jennaani waa fakkeessuu kanarratti bifa amma fakkeenya akshinii qaamaan sochii irratti illee yoon fakkeessuu barbaade akka jaarsatti akka jaarsi sagalee garaagaraa baafachuu danda'a kun ammoo kennaa rabbi naa kenna alhamdulillah. Durumarraan qabaa keessatti mootummaa ammaa akshinii waa fakkeessuun nama fayyadaa jedhee kan irratti jeefadhe hedduu naa tole jechuudha. Tole hedduu bareedara. Gara biraatiin ammoo afaanota garaagaraa illee yeroo yaalii gootu odeeffannoo nuti qabnu akkasii afaan garaagaraatiin oduulees tahee aksantii jecha fakkeenyaaf afaan arabaa kana namni aksantii garaagaraatiin dubbata baangaaliin akka biraatti dubbatti hindiin akka biraatti ibn suudaaniin sila afaan arabaa dubbattu illee akkaataa biratti dubbatanii masriin akkasii biyyoonni hundi aksantii mataa isaanii qaban afaan beekuu fi beekuu dhabuu waan biraa tahee afaanuma tokko namni gaafa beeku aksantii mataa isaatiin dubbata wantoota kanallee yeroo ati fakkeessituuf waan akkas akkasii yeroo ati gootu akka ati gootudha information nuti qabnu mee kanoo xiqqoo irraa mee akkamitti akka aksantii garaagaraatiin namni dubbachuu danda'u nuti agarsiisitti sanbooda dandeettii kanoo akkamitti akka horatte. Dhugaadha akkuma beekamu Arabootuma ta'ee fakkeenyaaf ajnabi jedhanii warroota biyya biraarraa keessa jiraatutu jira. Araboonni kun ammoo Masriin Araba ta'ee loqoda addaa qabaa. Suudaanni loqoda addaa qabaa. Arabni kun loqoda addaa qabaa. Kana keessatti hedduun maras qulqulleessuu baadhu akka tokko yaalinan godha.
akka fakkeenyatti yoo kan fudhadhu ta'e asalaamaalaikum baba ana fi awwal suba sa'a sitta gum baadi ana fi ruh sukul ana ruh ala tarik salwa baadi ana fi waqaf ala wahid مسجد كبير في تحت انا سيارة في تحت قربان قسم بالله انا في سوف تحت gur 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 ما في معلوم قسم إيه. انا لا انا ما فيكم انا اي نفر ما فيكم انا في بنغولي ها في افغانستان عرب تسمع ايران يا رجل وش تبي تروح انت هنا؟ ها 5 ساعات انت زعلت انا طلعت لا سنتين طلعت من الدوام طلعت انتظار من الطريق ليش انت كذا يا رجل؟ لا لا قسم بالله بابا انا ما في كذا والله العظيم انا في اسبوع حتى ما يعطي راتب كله في معلومات ده ماما في مستشفى بابا في مستشفى اللي يقول لي انا في روح سفر بلاد معلم انا في السكون كله ليش هذا؟ يمكن مرة بنجالي Oke, itu dah kabar itu lah. Wadi berapa? Amu Bengali bi. Wadi nak kata wujud betani Arab ni. اما قاعد سوداني لا بك اما بيده ولد بيته لا اله الا الله والله الليله ما اشرب شاي والله العظيم الراس وجع جر شت والله انا دق محمد حمدان دق له يا اخي اخر رقم كم يا اخي اظن اخر رقم كم 4 هاي هل عليك الله يظل اخبارك تمام والله العظيم على البيت اتدكيت الغلط اقول محمد حمدان يقرا والله خربت البلاط والله العظيم قرطمني هاي خلاص والله العظيم هاي شنو ما ادري والله عليك الله والله احنا قبل يومين 3 مليون وربع رسلنا قروش بجيب البصل والسكر وغراض البيت لكن اهلي ما يستاهل ما اعرف والله العظيم هاي الله مع السلامة يا زول الله يخليك يا زول والله يا الله مع السلامة أسيك Hega, Sudani ada berarti Sudani berkata mas, Sudani asli tu berkata mas, asli tu. Mega, fafakesu kana durira jolum meraka kabdura nuti himte wantoda mantana agar te hunda akana fakesu kana mega cira ite cara arabota kasa arabota wajjo jechura akkasuma namoota biyya garagaraa dhufan Bengali Hindi fi ummata Sudaanii kana wajjin gaafa hojjechuu carraa kana argatu isaanii wajjin waan kana gaafa isaan akkaataa isaan itti dubbatan dhageessu isaan dhaggeeffattee deebitee tireeningii gootamoo akkami waan kana akkamitti horachuu dandeessi kan. Dhugaadhaan tireeningii kan godhu baay'inaan maaliif jennaani waan sanaaf hin beekani sammumatti naaf fakkeenya jarri tokko amma taa'eetu bilbilaan wal bira taa'ee haasofsiisa. Jedheetuma xiqqooma dhageeffadha. Xiqqoo si gaafa dhageeffadheen deema. Har'a yaada dhufaa bakka biraa yookaan waggaa tokko fa'aa yookaan ji'a muraasa fa'aa tureetiin akshinii namichi sun haasa'e sun har'a sammuu keessa na dhufa. Kana biraa immoo Suudaanii biraa yoo deeme gaafa namichi san yaadadhee asii kaase yaa sheexan naan jettu jarri hundinuu ati wallaahi sheexana jette nama akkanaan gara ati maali dandeettii akkanaa kana qabaattee waan akkanaan hojjetu wallaahi laazim uummanni hindii kun jechuudha. Tokkoffaa afaan keenya akkamitti baratte lammaffaa akshinii fakkeenyaaf waliin itti haasa'uu fi akkaalee diraamaalee aangoo kana ilaalanii fi wallaahi laazim naan jette naan jedhamu tokko si foormaan nama guddaadha. Maal naan jedhee Hindiyaa keessatti warroota aartii dandayan mootummaan naxaa barsiisaa jedhe. Aartii kana shaakallii adda addaa kennuudhaaf naxaa barsiisaa ati amma iddoo Hindiyaa deemtee warroota hiiroo yookaan sirboota adda addaatii fi wantoota diraamaalee aartii kanarratti hordofaa wajjin silaa tireeningii goote waan guddaa faataa Hindiyaatti namni akkanaa kun lafa bu'u maa akkana taataa naan jedhaa ture jechuudha. Kana biraan Suudaanii kun gaafa jette Arabootuma kana jechuudha. Waan godhe keessaa dhihoomaan kana Arabni kun aadaa isaa of dagatee deemaa beektaa. Inni akkanatti na duuba istiraahaadha. Duuba kiyya taa'a. Taa'eetii of dagatee silkii ilaala. An duuba kanaatti dhihaadheetti maaliin godhe beektaa?
namichi oh yal'anakum wazaati laa hawla walaa quwwata kanaan dirqi. Utaalcha kanaan dirqi. Achi ka'ee maal godhe? An viidiyoo kiyya na baate jedheetiin shakkaa ture. Araboonni kun achirraa kaasanii suuraa kana viidiyoo kana takkuma nu jedhe takkuma nu jedhe takkuma nu jedhe takkuma nu jedhe kan jedhu Snapchat kanarratti waraabanii naftan. Garuu akkatti bahuudhaaf jiran wallaaleen wanta akkasiisantu jira jechuudha. Akkasiin qabachuu danda'e walumaa galatti. Oke, itu tak gaariidha. Mee gara biraatiin sirboota of fakkeessuu hin dandeessu. Sirba namni haasaa nama tokkoo akkanatti qabachuu danda'e sirba fa'aa fakkeessuudhaaf sirba waan akkanaa yaalii takkaa yaalte beektaa? Ani sirba kana narra ragadafaa malee hin taphadha malee sirbi kun naan dhufu. Sirba kana yaadaloo fi walaloo isaa walitti qajeelchee jedhurraa akshinii sirba sanii fudhadhee haaraa sammuu kiyya keessaa yoo hin jedhe naalu. Sirbaa walitti hin deemnu baay'inaan. Itu bareedaadha. Mee wanni kun egaa kutaa tokkoffaa keessatti akka nu kaaftee turtetti ati nama naannawaa ati itti dhalte san aartiin garaagaraa keessattuu aadaadhaan wanni wal qabatu. Aadaan dur orjinaallee ganamaa sun akka jirtuu fi shaggooyyanii fi taa'ammaan tana fakkeessanii wantoota garaagaraa itti dabalanii dalagan tana osoo hin taane shaggooyyee orjinaala ta'a afaanii walii wallisan dubiraa fi dardarri gayyaa'ee halkan raaree dhiqee waliin wallisee walii shaggooyyee waliin taphatu san goomarsanii wal faarsan san ishii san akka dhagaa guddatteedha wanni ati nutti himte. Wanni kuni bakka itti guddatte sana irraati jala dhufe jettee yaadda? Uummanni keenya naannoo keenyaatti nuti nama aartii of keessa maddisiifne malee mobaayila irraan baranne. Aartii mobaayila irraa barattee fi hawaasa keessaa barattee baase tokko miti garaagarummaa guddaa qaba dhama qaba. Maaliif jennaan safuu eeggataa waan dubbattu beektaa waan dhiiftu beektaa kanas barsiise jechuudha. Wanni aadaa kan kee keessatti naannoo kan kee keessatti barattee baatu. Ibin waan biraa dhiisi namni naannoo gammoojjii keessa deemtee yoo lubbuun jiraate deemtee daawwachuu dandeessa. Amma jiraachuu illee baatan horii gaafa bobbaafatu, gaafa aanan elmatu, gaafa diroo raafatu, gaafa hora obaafatu. Namni keenya irraa baay'inaan waa'ee kanaa irra hedduun isaa ka beekus maalitti ilaala beektaa? Akka waan wallaalummaa, akka waan gadummaatti warroota ilaalee seenaa kana ibsuun sodaatu jira. Kun immoo seenaa ofii Oromoon kaleessa horsiisee bulaadha. Aadaa qaba, aadaa isarratti lafaa ka'ee dhufe malee kuni hannaa miti. Yookaan wanta safuu adda addaati miti. Waan safuu cabsuun waan saalfachiisu miti aadaa kan kee baaftee seenaa naannoo keetii yookaan waan jiru tokko beeksisuun gaariidha. Kana biratti an fakkeenyaaf dur horiin sagalee abbaa isaa beeka. Sababni inni beekuuf illee hora jedhanii jira naannoo fakkeenyaaf naannoo garaagaraatti loon hora geessan horri suni akka soogiddaati bishaan isaa akka bishaan baaraati soogiddaati. Yeroo gannaa achi geessan loon kana walitti qabanii guutuun hawaasa naannoo sanii jiru bakka tokko geessa. Abbaan isaa kun abbaan loowwan kanaa kun gaafa inni sagalee isaa lagaa baasu yaa adaadii diida dhaysaa ta'e addaanoo beera baysoo heeyyaa warra jala jiru nama afurii shan goda keessa galuu jira miidhe itti ol kenna bishaan kana gubbarraa jechuudha. Itti ol kenna abbaan gubbarra taa'ee horii jiru kana keessa yaa adaadii diida dhaysaa ta'e addaanoo beera baysoo gurra haaduun jala baate duruu dhuydee galakaate roobni roobee odaa jilo lolaan dhufee hormaanni kee raadaan dhufee ogan hin marrata gaasaani gaatiileen abbaa beekaa milee hin marrata jedhan gaafsan keessatti jechuudha aadaa kan keessatti. Dhiisaa haa deemu dhoofina abbaan dha'uun ittiin dhiisu sa'a isaa beekee marrata sagalee isaa dhagee maali isa simmeeti isaan eegachitti barbaade ta'e walumaa gala. So wanni kun achumarraahi akkaataan ati keessa guddattee wantoota garaagaraa aadaadhaan wal qabatan aartii kana jechuudha. Bu'uurri waan kanaa bakka sanii jechuudha. Gaafa jalqaba naannoo keessatti egaa akkaataa itti wallisan, akkaataa itti wal faarsan, akkaataa itti horii loon bobbaafatanii galchan, akkaataa itti daa'ima sossoban wantoonni akkanaa kun waan jiranii jecha waan san keessatti waan guddatteef arrallee aartiin asii jala dhufe jechuudha amma akka ibsa keetirra.
Amma dhaloonni ammaatiif garaagara akka fakkeenyatti si kaasuu danda'a. Dur sammuu qulqullummaan natti ilaaltu maali? Jecha namarraa bahu qofa dhageessa. Jecha jaarsarraa jedhu ogeessi dargaggeessarraa bahu qofa dhageessa. Wanni biraa kafiisii si godhu jiru kanuma hammattee guddatu kanuma ofii garagalfataa guddatte jechuudha. Kanuma barataa guddatta. Amma namni kan beeku namatti waan himu silkii ilaala. Kan beekne namarraa waan baratu silkii ilaala. Kana dubattu hambisee namni waa baratu dhiise. Aadaa ofii baratu dhiise waa hunda wallaalee jechuudha. Kanaaf silkiin hin jiru. Haasawni waliin haasawtu keessatti haasawa aadaa haasofta, waa'ee safuu eeggate haasofta, akkaataa waa hundaa haasofta waan ta'eef achi keessaa barataa dhufta. Kanaaf waa hunda achi keessaa korontoor gootee qabattee baatee. Waaw, iddoo tokko bareedaadha. Meegaa amma bakka reefu sanatti deebisa. Reefuun tana namoota biyyoota sanitti waliin hojjetan aksantii garaagaraa qaba jennee kaafnee turre. Namoota san keessaa hanga ammaa nu agarsiifte akka Baangaalii fi akka wanti akka Suudaanitti nu agarsiifte jirta. Namoota Masrii fa'aa jira. Namoota garaagaraa naannoo san jiran Hindiyoota namoonni ati hojii hojjettu namoota akkasiiti. Kanneen yoo fakkeessudha yaaliin goone. الله يخليك يا برا. اليوم تعالي صورة الجامعة استغل معانا يا رجال. أنا أرفع درجة من فوق من تحت. أنا ما تقدرنا يا رب. الله يخليك يا رب أعطيني الصبر يا رب. أنا من مصر. أنا من إجبتي. هاي هذا عزتي. هذا من إجبتي. برا أنت وش تسوي هنا يا برا؟ والله العظيم أنت ما تعطي آخر الشهر اللي جار. أنا خليك بخاص الخل طلع. عامل غضاء اسمع يا عم. أنا خلمت محمد هندسة وقولي بتطلع عمس. يلا يا عم مع السلامة. بتعمل ايه يا اسطى؟ بتعمل كده ليه؟ हिंदी हो कैसे सुनने था मेरा बेटा कितना बेर करेगा तुमसे नहीं देखता हूँ ना मैं स्कूल में खत्म नहीं होगा 2 साल में उससे सालर की बेर करेगा अभी भी नहीं मिलता हूँ मेरा दिल सा पूरा चिपाना हो गया मेरा पूरा पागल हो गया ना तो बेटा चुप में जाओ स्कूल में खत्म कर बाद में काम मिलता हो काम कर उस कॉल डेक्टर में मिलता है तो अच्छा लड़की बात मिलता है बाबा ऐसा मत बोलो मैं इसका लड़की बहुत प्यार करेगा पर अक्षनी एक कथी थी ना नमस्ते नमस्ते दादू मेरा 2 साल खाना नहीं खाएगा कोई कपड़ा नहीं लेगा मैं कितना कंजूस आदमी है तो 4 रुपया दो ना मैं प्रोटीन में लगेगा itu beredar mekana kabiraga afan araba aksanti biyyatan itu imte kana mo afani cuma dubbate afan indini tendeta ya afan indi kun go salamat jira fakkenya afan araba yo fudhatte afan televiziyoon irratti yookaan gabaasan darbu fi hawaasni haasa'u garaagarummaa qaba. Isa kana malee kan hawaasni haasa'u parsantaa baay'een beeka. Rabbitti hanga ati eenyu jedhanii rifeensa kee irraa fuudhanii ilaalan tokko. Warroonni as jiran ni beeka. Warroonni biyya kana keessa jiran yoo inni soballee ni beekan jechuudha. Kana waan ta'etti ani afaan sirriitti araabitti aansee hin danda'u afaanuma kana. Akkamitti baruu dandeesse afaan hindi? Filima kana hedduu laaltamu. Laa filima laaluun baay'ina filima abbaa isaa addaan hin beeku amma gama shaarukaa yoo ta'e malee filima Salmaan Kaan fi shaarukaa yoo ta'e malee hedduu hin beeku maalitti bara beekta afaan hindi kanatti baay'ee salphaadha afaan hindi kuni arabii of keessa fudhataa amma fakkeenyaatti daruuratti ni jedha daruuriin kun afaan arabaati kuhi problem ni jedha ingiliffaa fudhataa kuhi ni sektaadha ingiliffaa of keessa fudhataa arabii of keessa fudhataa afaan akka diqaalaati walumaa galatti baay'inaan qulqulluu akkasitti miti ammas hundeen isaa maal irra gala beektaa ये करता है किधर जाता है हम सो हैगा भूख लगे हैगा पानी पीता हूँ भूख लगे हाँ अंत हम वो थे यहाँ तक पुलिस किया है ना भी हो मगर ना बिन्ने अक्षिनी सा लगे हाँ भी माता और बहू बेनन करो उधर नहीं जानता हो ना तुमसे कब सूरत हो गया मैं प्यार करूंगा मेरा दिल मोहब्बत होते हो ना जिन्ना क्लास
Afaan ija duba kabaratte bakkuma hojiitti barte jechuudha amma warra waliin hojjetturra. Warra hojirraa hin bare hedduu jaraa wajjin gara waliin galaan. Maaliif ani haasa'u kana hedduu jaaladha. Bara nani maraataa naan jedhama. Fakkeenya namni qaamannaa hoo jiraatu maaliif beektaa? Hanga jedhee na jibbu tokkotti maaliif si galee? Ani kana keessaa garuu waan guuraa jirtu isaaniin galle beektaa? Waa waraabaa jiran. Haasa'ee kanarraa baasee arraba isaanii kana laala. Nama loqotu kana arra yoo arrabu loqotu isaa kana hojjetu jechuudha. Kana waan ta'eef kaasuu dandeenya waan ta'eef. Akka hedduu bareedaadha. Mee dandeettiilee garaagaraa taatee ammaan tana hanga ammaa nutti himtee jira. Wantoota agartee hunda akka qabattuu fi fakkeessuudhaaf yaalii akka gootuudha ammaan tana argaa jirru. Mee waan kana ol guddiftee sadarkaa beeksisa amma yeroo ati TikTok irratti namoota garaagaraa geema taphatanii hojjetanillee agarree jira. Waan kana ol guddiftee sadarkaa beeksisa dhaabbilee garaagaraati hojjechuudhaaf akkasuma waan hojjechaa jirtuun kana guddiftee sadarkaa ammaan tana irra jirtu kanarraa TikTok keessaa baaftee sadarkaa miidiyaatti fiduudhaaf wanni hojjechaa jirtu ni jira takka wanni yaadaa jirtu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya warroonni sagalee guyyaa waarota yoo jaarkaboonni kabajamtootaaf jaallatamtu keenya warroonni beeksisa adda addaa beeksifachuu barbaadan hundi keessanuu ani ilmi keessa ilma Oromoo isiniif jira waan danda'u hunda xiqqaaf guddanjuu Eeshiyaaf kaabaaf kibbanjuu hunda keessaniin warroonni waa beeksisuu barbaadan anis kaayyoon kiyya kana waan ta'eef si wajjiniin jira anis kaayyoon kiyya kanuma. Bareeda. Gaaf tokko Nigeeriyaa wahii dhufee Hindii kanatti haasawa. Hey, what's up, brother? How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from India. My name is Jakan. I'm 10 years 11 here. I'm working already in manager safety. 10 people here. This is not allowing safety. Brother, what you happy? I don't understand. What is you speak English? English international for African people need to work here now. You say to helmet not allowed inside and out. I am say to you surah you photo after you come in with office cancel or not allowed here. I'm from Nigeria, brother. I'm sorry. I'm another day not coming. There shows change. Sorry. No, I don't like here. Sorry, brother. Sorry. Yatin work hindi ko na wait. Dhugumatti wallahi dandeettii ajaa'ibaa qabda. Waan salphaadhaa miti. Wanni kun taalentii akkanaa kan namoonni qaban ammaan tana namoota ijoollee TikTok irratti mul'ataa jirtu hedduudha agarra. Namootuma TikTok irraa sadarkaa kanatti waa fakkeessuu danda'an kana keessaa namoonni Oromootii fi kanneen saba biraa waan takka dandeettii takka qofa qabatanii sagalee wayii fakkeessuudhaan namoota beekamanii sadarkaa ittiin beeksisa garaagaraa hojjechuudhaaf wantoota garaagaraa ol guddatanii agarra. Nuti ammoo amma sadarkaa kanatti wantoota hedduudhaati wanni ati godhuu dandeessu kan argaa jirru. Waan kana ol guddiftee akkuma reeftu natti gaafadhe sadarkaa miidiyaa irratti wantoota beeksisuudhaaf beeksisa garaagaraa hojjechuudhaaf takkaahu atummaanuu miidiyaa wayirra dhuftee wantoota kana namoota bashannansiisuudhaaf wanni hojjechaa jirtu ni jira. Ani hanga ammatti wanni naan hojjechaa jiru wanni natti qophaa'aa jiru yaaduma sammuu kiyya keessa jiru qofaan qophaa'aa ta'aa jira. Maaliif gaaf tokko garii teekinooloojiin kunis haga ammaa kanarrallee babal'atee namuu bakka jirurraa yaada isaa ibsachuu haga danda'utti jireetuma kan hin ta'aa ture. Garuu hamileen kiyya osoo miidiyaalee gurguddaa wajjin anas warroota gartee akshinii adda addaa agarsiisan kana wajjin ta'ee yookaan bakkuma jirurraa wanta aartii yookaan waan xiqqoon keessa jiru kana waan guddoo qabaadheetiin waan xiqqoon keessa jiru kana kan uummata irratti ga'u akka uummata guddaa bira ga'uuf miidiyaalee adda addaatti maadheen akka tola. Waan akkasii hedduu hawwa jechuudha. Hawwii kiyya gara fuulduratti yaanis ammoo miidiyaa mataa kiyyaatiin ni qancara malee ka'uu didee malee hanga tokkotti yaadee godhee jira. Gara fuulduratti illee abdiin kutadhu yaaliin nan godhaa gara danda'u. Tole hedduu bareedaadha. Kanaan alatti gaa sagalee bineensota garaagaraa fakkeessuu dandeessaa waan jiru odeeffannoo qabna. Hangam takka dhugaadhame? Kun akkuma beekamu jaldeessi jira, waraabessi jira. Jaldeessatu gaaf kaanii gaararraan gad deema. Dhaalee jennaan. Waa jennaan faatuma jedhaa jira beeki jeen haa jennaan faatuma jechaa jira beeki jeen akkasuma faatuma jedheetuma yaaba.
cawu jennaan haaqoo maal gooti faatu jechuu namittitu ganama subii lafaa taate lukkuun qaban naannoo isaanii lukkuun hin jirtu lukkuun jennaan jaboo waan isin jettee hiikaa beekte jennee kurkuraa dheeraa odoo abbaan kee jiruun agabuu oolaa jettee manguddittiin nama dubdoodhaa fi kan guddaadha. Wantoota akkasii fakkaatanii kan dubbannu kana qofallee fakkeenyaaf waraabessi tokko yeroo maqaa argate amaloota inni mul'isu keessaa Tole egaa mee dhugumatti taalentii hedduutu keessa jira wantoota garaagaraatiin hawaasa kana bashannansiisuu fi tajaajiluu akkasuma barsiisuu dandeessa. Waan kana fuuldura guddiftee sadarkaa miidiyaatti ol fiddee akka hawaasa keenya bashannansiiftuu fi wantoota garaagaraa hawaasa kanatti akka ati agarsiiftu abdii qabna. Kanaan alatti taalentiilee garaagaraa keessa jiru kan gammaan baasin waan hedduun akka sirraa mul'atutu natti mul'ata. Wantoota kana hunda akka ati wal baaftee hawaasa keetitti agarsiiftu hawwiidhaa fi abdii keenya guddaadha. Mee dhumarratti wanni na hafee takkaa'u osoo hin kaasin hanga ammaa dabarre kaasuu asirratti osoo qabnu jettee yaaddu yoo jiraate carraati ilaadhatiin qophii keenyatti goolabna. Wanni biraa wanni kaasuun jiru maaliif beektee ani amma beekumsa guddaallee qabaadheetii miti garuu waan tokko yoggaaniin wanta na keessa jiru kana laalee wantoota uummata habashaa kana laalee namoonni hedduun isaanii kan miidiyaa kanarratti warra habashaa kun fuudhanii xarra godhan kun haalanti tokko lama yoo akkam jabaate warroota qaban jechuudha. Nuti immoo yeroo hedduu ni argina namni keenya tokko illee fakkeenya warruma tiiktookii dabalatee feesbuukii dabalatee namoota adda addaa namoota sila gartee gara uummataatti nama baasuu danda'an kana gaafa waliin dhuftee wajjin waa gootee fi jettu tarii yoo sitti haajame haajaa sirraa ba'e yookaan ammoo achumatti kolpeetu si biraa deema malee namni keenya wal bira dhaabatee yookaan uummatatti wal baasu hanga asitti dhaabattee dirqamaan keessaa baasu namni bira. Wanni kun ammoo ana qofaaf osoo hin taane ijoollee hedduutu jiru. Ijoollee isaanii mataa ofii qaban kan gartee sodaatanii hafan jiru. Gammoojjinuu namni qabee baasuu barbaadu jiru. Kana barbaadanii miidiyaan akka keessanii kun illee bira dhaabbattanii yookaan ol baaftanii uummata wal barsiisuun miidiyaa wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti kana kun yoo baratame jechuun barbaada. Inni biraa hawaasni keenya wanta badaa qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane wantoota hafoo fakkeenya nama tokko gowwaa yoggaa argan dafanii feemisi godhan gowwaadhaa viidiyoo kan akkana dhaabatee waraaba fakkeenya uumaa jedhanii dafanii feemisi godhan nama tokko inni waan baalogummaa yookaan waan safuu cabsaase jedhanii feemisi godhan akkasuma wanta akkasirra bobba'uun hedduu gaarii wanta addaa wanta namallee fayyadu yookaan namaaf hawaasallee gartee waan gaarii ta'e tokko irratti osoo bobba'anii baay'ee gaarii jedhee kan inni yaadu keessa kiyyatti yeroo hedduu sammuu kiyya jedhu yookaan hawaasni keenya maarraan jijjiiramu waan kana jedhu isa kana galatoomaa jechuudha barbaada. Tole hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Tole yeroo ta'e qaalii aartaa gootee kutaa lama nu waliin qophii kana fakkaatu hojjechuu keetiif hedduu takka galatoomii. Galata irraa fi ulfaadhaa isinillee Forex Entertainment hedduu isin galateeffadhaa bakka jirutti na qorattanii ni jala buutanii asirra naaf yoo keessaniif baay'ee ulfaadhaa. Nu jabaadhaa namoota akkana kan hedduu isaanii qabbaasa ni jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kanaan gamma hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya kutaa lamaan dargaggeessaa dandeettii fi taalentii garaagaraa qabu finnee asirratti isiniif dhiyeessaa turre asirratti goolabama. Qophii keenya keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna nagaatti.